qaama saalaa keenya kan nu oksisuu fi akkasumas kan foolii badaa qabu maal fayyadamnee ofirraa balleessina jettee namoonni hedduun na gaafachaa kan ture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka hune hordoftoota fi daawwattoota Saantii Oroosho hunduma keessanuu bakkuma jirtanii fi akkuma jirtan nageenyi koosina dhaqqabu jechaa guyyaa haddasii viidiyoo qabaabdu takka waan namoota hedduu rakkisaa jiru namoonni hedduus na gaafachaa turtanii ka dubbachuufis himachuufis namoonni keenya keessattuu ittiin dubartoonni keenya kan saalfatanii haa ta'uti garuu dhibeen bakka saalatiin dhufte saala fixattedha Oromoo yoo mammaaku walumaa galatti waa'ee oksisuu qaama saalaa shamarranii maaltu nurraa ittisuu danda'a namoonni hedduun na gaafataa turtanii viidiyoo oksisuu qaama saalaa irra nu dalaginaan jechaa turtanii mee akkamittiin oksisuu qaama saalaa kana dawaa isaa mana keessa fayyadamne akkamittiin ofirraa dhooguu dandeenya yookiin immoo oksisuu qaama saalaa maaltu nutti fida waan jedhurraa isin dubbachuun barbaada. Dawaa sallee qabadhee isin dhufeetiin jira warroonni irraa dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii chaayinaala kana laayikii akkasuma immoo saabiskraabii mallattoo oolitti irra galchuun akkam viidiyoon guyyaa guyyaatti gallakkisu isin irratti bu'u gochuun dagatina waa'ee fayyaa dibataalee garaagaraa inshaalla suutan kan isinii fidee dhufu ta'a. Asumaan immoo gara mata duree kiyya kaadhaatti waan isin dabarsu oksisuun qaama saalaatti yeroo baay'ee namoonni hedduu oksisuun qaama saalaa kunni akkasuma madaa'ee namoota hedduu kan rakkisuudha. Dawaa isaa osoo isin hin duratti immoo tuyyuu maaltu wanta kana nu saaxiluu danda'a maaltu nutti fida waan jedhuu fi waan tokko lama isin himuun barbaada. Dhangala'aa viidiyoo dalageetiin ture namoonni ilaalin deemtanii ilaaluu dandeettanii waa'ee dhangala'oo qaama saalaa dhiiras ta'ee dubartii irraa ba'u kuni isa kamtu safayyaatii isa kamtu immoo tuyyuu dhibeedhaan nu saaxiluu danda'a isa kamii fi mana keessatti inni yaalamna akkasumas kan mana yaalaa deemnetti ni yaalamna waan jedhurratti hojjedheetiin ture sanniin keessaa fakkeenyaa fi isa bifa keelloo magariisaa qabu kun yookiin immoo adiin akka kireema fakkaatu kun hedduu tokko oksisuu qaama saalaa kana nu saaxiluu danda'u jechuudha yeroo inni baantirratti gadi bu'u bakteeriyaan garaagaraa qaama saalaa keenya irratti gol horee akka qaamni keenya nu oksisuu fi nu madaa'uun kan nu saaxiluu danda'udha isa kana ofirratti argitanii dheengaddas viidiyoo isin hojjedheetiin ture kan mana keessan keessatti yaalamuu dandeettan mana keessan keessattuu keelloo magariisaa fi adii akka kireema fakkaatu kana ofirratti agartan yeroodhaan gara mana yaalaa deemaa yaalamaa isin jechuun barbaada obboleeyyan kiyya dhibee biraatiin illee isin saaxiluu waan danda'u inni lammaffaa immoo namoonni qaama saalaa kanneen qulqulleeffanne jettaniitiin inni shaampoo yookiin saamunaa urgaa'u fayyadamtanii hedduu tokko oksisuu qaama saalaa keessa taree dhibee biraatiin isin saaxiluu danda'a kanaaf ofirraa fageessaa isaan qulqulleeffachuu osoo hin taane qulqulleeffachuuf illee fayyaa argachuuf illee warroonni qaamni keessan isin oksisu illee isa amma suuraa irratti argaa jirtan kan hammata kana fayyadama hammanni kun naannoo garaagaraatti qumbii jedhamalleedha hammata illee hin jedhama dhibee oksisuu qaama saalaa qofa osoo hin taane dhibee garaa keessaa dhibee fayyaatiifis hedduu tokko kan fayyadudha bishaan keessatti buustanii akkatan itti fayyadame isaa bishaan ayilaandii qopheeffatanii achi booda firee lama yookiin firee sadii bishaan yoo guddaa ta'eetiin hin jedhee firee afuris rakkoo hin qabu ayilaandiitti bishaan erga qopheeffatanii booda firee afur keessa buufattanii galgala ganama yeroo mana fincaanii deemtanii istijaatti hin baatanii bishaan qumbii yookiin immoo hammanni keessa jiru kanaani isa kana dhiqattanii isa kana qulqulleeffatanii jechuudha yeroo gabaabaa keessatti yeroo dhiyoo keessatti wanti oksisuu qaama saalaa madaa'uu baakteeriyaan garaagaraa achirratti wal ga'ee kan isin oksisu isinirraa balleessaa yookiin immoo isinirraa dhaaba garatti soo dhuydanii ittiin isoo qulqulleeffattan inni lammaffaa immoo afaan oromootiin habasuudha jedhama afaan arabiitiin immoo habasoodaa jedhama isa kana qopheeffatanii inni lammaffaa immoo qullubbiidha qullubbii fi habasuudha kana walitti tumtanii jara kanneen lamaan galgala waraabtanii yookiin guyyaa rakkoon qabu sa'aatii isin mijaa sa'a sadii ofirra tursiistanii sa'a lamallee ofirra tursiistan rakkoo hin qabu isa kana walitti tumtanii qaama saalaa keessan irratti waliin qixxin sirriitti dibattanii jechuudha oksisuu qaama saalaa waan jedhame hundi isaa kan isin irraa dhaabu jechuudha inni sadaffaa irratti immoo tuyyuu soogidda bishaan keessa gadi buusa soogidda immoo itti madiqqeessanii bishaan keessatti buufattanii bishaan saafaa keessa jiru kan yookiin ittiin udwattu yookiin bishaan saafaa keessaa kana keessa teettu jechuudha itti buustanii daqiiqaa 10 akkasiif keessatti turtanii keessaa baatanii hedduu tokko oksisuu qaama saalaa kana illee isinirraa dhaabuu danda'a inni kun immoo tuyyuu piikin paawudarii fi loomiidha piikin paawudarii fi loomii kana piikin paawudarii namni beekne jira jedhee yaadu isaa biyya ormaa kana keessatti keekii ittiin hojjetanii piikin paawudarii qopheeffatanii loomii cuunfaa takkitti yookiin immoo gimmaasha qofa itti fayyadamtanii loomii yookiin xuuxxoo jedhama naannoo biraatti naannoo gara Harargee kanatti suura irratti akkuma argitan kana loomii kanaa fi piikin paawudarii kana walitti gootanii
itti dibattanii jechuudha. Yeroo dhuma mana fincaanii seentanii odduwattanii baatan sanii sirriitti riigdanii sirriitti ofitti riidanii hedduu tokko sin guba. Maaliif baakteeriyaa garaagaraa sana sirriitti waan ajjeesuuf hedduu sin guba jechuudha. Bifa kanaan fayyadamtanii waqsuu qaama saalaa waan jedhamu hundarraa bilisa ta'uu dandeettanii. Kanaaf irraa fayyadamaa fayyaan dhabinaan jedhaa ulfaadha galatooma.